Guyyaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu ana boonnaa waa beekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka na faana turtan kabajaan isin affeera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa miseensota haaraa eebbisiisuun himamee jira. Godina Booranaa aanaa Mi'ootti poolisiin dargaggeessa tokko ajjeesuunis dhagahamee jira. Godina addaa saba Oromoo Walloo irratti aleellaa humnootni Amaaraa geggeessaa jiran itti fufuu maddeen keenya gabaasan. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa wabiidhaan akka gadhiifaman manni murtiis ajaja dabarsee jira. Kunneen hangafoota oduu turan irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa miseensota haaraa eebbisiisuun himame. Wallaansoo sin cabsaa fi nan cabsituu keessa kan jiran mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo waggoota shanan darbaniif otoo walirraa hin kutiin walaleelaa jiru. Haaluma kanaan loltoota haaraa leenjisuun yeroo garagaraatti bobbaasaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaattis miseensota haaraa leenjii loltummaa fi siyaasaa fudhachaa turan eebbisiisuun dirree falmiitti bobbaasuun miidiyaan dhaabbatichaa har'aatti biyyoolessa Oromiyaa ifoomsee jira. Gidiraa fi ajjeechaa qaamoleen mootummaa uummata Oromoo irraan gahaa jiran qolachuuf waraanni bilisummaa Oromoo miseensota isaa loltoota mootummaa gitan bobbaasuun falmiitti jira. Dargaggoonni hedduunis gidiraa qaamoleen mootummaa isaan irraan gahaa jiru jalaa bilisa ba'uuf gara waraana bilisummaa Oromootti baqachuun leenjii dirree fi siyaasaa fudhachuun sochii ijaarsa Oromiyaaf taasifamu ariifachiisaa jiru. Shiraa fi daba dalaguun hojimaata isaa kan ta'e mootummaan Itoophiyaa tooftaa moofaa araara jedhamu fayyadamee Oromoon hidhannoo akka hiikkatu taasisuuf jalawwan isaa bobbaasuun afaan faajjii uumuuf yaalus jabinaa fi dandeettii ajajoota waraana bilisummaa Oromootiin fashaluun isaa ni beekama. Godina Booranaa aanaa Mi'ootti poolisiin dargaggeessa tokko ajjeesuun himame. Gochi garajummaa kun kan raawwate aanaa Mi'oo bakka Hiddii Lolaa jedhamutti poolisiin dargaggeessa Qallaa Boonayyaa jedhamu tokko ajjeesuun himamee jira. Poolisoonni kunneen dargaggoon mootora isaatiin gara mana isaatti galaa jiru daandii irratti dhaabuun erga uleen reebanii booda ajjeesuun dhagahamee jira. Dargaggeessi qaamolee mootummaatiin ajjeefame kun hanga oduu kana qindeessinetti kan hin awwaalamne hoggaa ta'u ajjechaa lubbuu qulqulluu kana qaamni raawwate seeraan haa gaafatamu akkasumas ajjechaan akka nurraa dhaabbatu jechuun uummanni hiriira ba'ee sagalee dhageessifachuun isaas beekamee jira. Qaamoleen mootummaa aanaa Mi'oo akkuma qaamoleen mootummaa aanolee biroo ajjechaa seeraan alaa raawwachaa jiru. Caasaleen mootummaa Itoophiyaa sadarkaa aanaa irra jiran kashalabboota safuu heeraa fi seera hin kabajne waan ta'aniif lubbuu qulqullootaa balleessuu hojii isaanii godhatanii jiru. Godina addaa saba Oromoo Walloo irratti aleellaan humnootiin Amaaraa geggeessaa jiran itti fufuu maddeen keenya himan. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Arxummaa Fursee gandoota adda addaa keessatti aleellaan tibbana humnootiin fiinxaleeyyii faannoo banan ammas itti fufee jiraachuun himamee jira. Aleellaa guyyoota sadan darban keessatti raawwatameen namoonni nagaan 10 caalan ajjeefamuu fi 20 ol immoo madaa'uu maddeen keenya himaniiru. Arxummaa Fursee ganda qoree jedhamutti guyyoota 2 dura lola uummata irratti kan eegalan humnoonni fiinxaleessaa Amaaraa kunneen kaleessa aanaa Arxummaa Fursee iddoowwan Caaccoo Didoo Caffee Biluu Caffee Raandoyaa Harree Coqorsoo jedhamanitti aleellaa raawwataa oolan jechuun jiraattonni himaniiru. Aleellaa kaleessaa kanaan namoonni ajjeefaman Aliyyii Adam ganda Garbootaa irraa, Adam Umar ganda Hulaa irraa namoota kaleessa ajjeefaman ta'uun isaanis beekameera. Ahimad Adam, Siraaj Adam, Haseen Rikkaash, Aliyyii Ahmadii fi shamarreen maqaan adda hin baane tokkos ganda Cirrii kan taate warreen kaleessa madaaniidhas jedhameera. Aleellaa guyyoota 3 waliif walitti fufee humnoota kanneeniin raawwatamaa jiru kanaan walumaa galatti namoonni nagaan 10 caalan yoo ajjeefaman 20 caalaan immoo madaa'uu jiraattonni himaniiru. Aleellaan humnoota Amaaraa kun guyyaa har'aas kallattii sadiin Makkannaa iddoo Horaa jedhamuu fi Jiillee karaa Dirricin humnoonni kun uummata irratti lola bananii jiraachuu jiraattonni himaniiru. Uummata Oromoo Walloo dadhabsiisanii buqqisuuf kallattii jijjiiruun humnoonni kunneen lola walitti fufaa taasisaa jiru jedhameera. Fiinxaleeyyiin Amaaraa erga paartiin Bilxiginnaa biyya bulchuu eegalee booda Oromoo Walloo balleessuuf yeroo hedduu aleellaa raawwachuun isaanii ni yaadatama.
Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa wabiidhaan akka gadi dhiifamaniif manni murtii ajaja dabarsee jira. Yakka jeequmsaa kakaasuu raawwatan jedhamuun to'annoo jala kan oolan qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa guyyaa har'aa yeroo sadaffaaf mana murtiitti waggaa dhiyaatan wabii qarshii 100,000 akka gadi dhiifaman manni murtichaa ajaja dabarsuun himameera. Obbo Batteen har'a mana murtii sadarkaa duraa Finfinnee dhaddacha Ramaddii Booleetti dhiyaatanii dhimmi isaanii kan ilaalame yoo ta'u dhaddacha har'aa irratti poolisiin yeroon qorannoo hanqateera jechuun yeroon qorannoo dabalataa guyyaan 11 akka ayyamamuuf gaafachuu abukaattoon isaanii obbo Boonaa Yaazoo himaniiru. Haa ta'u malee abukaattoon himatamaa gama isaaniitiin mirgi wabii ayyamamuufii qaba jechuun kan falman hoggaa ta'u manni murtiis falmii bitaa fi mirgaa erga dhaggeeffatee fi ragaa qabatamaa dhiyaateef erga qoratee booda obbo Batteen mirgi wabii isaanii eegamee fi dhimmi isaanii alatti akka hordofan murteessee jira. Hanga ammaatti yeroo sadii mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Batteen lama sadan irrattuu ijoon himannaa isaanii haaraa fi kan jijjiirame akka ta'e obbo Boonaan BBCf ifa godhaniiru. Gaafa jalqabaa gaazexeessaa lammii Faransaay waliin qabame iccitii biyyaa dabarsee kennuu kan jedhu ture hoggaa jedhan gaafa lammataaf faannoo fi abbaa'oo shanee waliin ta'uun akkamitti Finfinnee jeeqna kan jedhutti jijjiiramee ture jedhaniiru. Boodammoo dhimma isaanii shanee qofaan wal qabsiisanii himata hiika seeraa hin qabne uuman jechuun obbo Boonaan dubbataniiru. Hooggantoonnii fi qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran, Kennesaa Ayyaanaa, Gadaa Gabbisaa fi Gadaa Waljirraa erga hidhamanii waggoota hedduu kan lakkoofsisan hoggaa ta'u manni murtii irra deddeebiin bilisa isaan taasisus poolisiin seeraa haqaa biyyattii cabsuun mana hidhaatti isaan dararaa jira. Obbo Batteen mirgi wabii isaanii seeraan eegamee fi ba'umoo poolisiin aangootti fayyadamee isaan uggura kan jedhu booda kan waliin arginu ta'a. Keeniyaatti balaa xiyyaaraa mudateen lubbuun namoota lamaa darbuun himame. Magaalaa Keeniyaa Naayiroobiitti balaa xiyyaaraa uumameen lubbuun namoota lamaa darbuu aviyeeshiniin Keeniyaa ifoomsee jira. Balaan kun kan mudate erga xiyyaaronni lama samii irratti walitti bu'anii booda ta'uu maddeen ifoomsaniiru. Xiyyaarri aviyeeshinii Keeniyaa shaakala irra jiru tokko xiyyaara daldalaa imaltoota fe'atee ture waliin samii irratti erga walitti bu'een booda balaan lubbuu namoota lamaa baase kun mudateera jedhame. Xiyyaarri shaakala balalii samii irratti xiyyaara biroon erga wal rukutee booda paarkii biyyaalessa Keeniyaa kan daangaa magaalaa Naayiroobii jiru keessatti kufuun shaakalchiisaa fi shaakalaan yaalirra turan du'uun himameera. Xiyyaarri biroon xiyyaara shaakalaa waliin wal rukute kan namoota 44 qabatee ture balaa hamaan otoo isa mudatiin deebi'ee qubachuu danda'eera jedhame. Xiyyaarri kun battaluma balalii eegaluuf ol ka'etti balaan walitti bu'insaa kan isa mudate ta'uu aviyeeshiniin Keeniyaa ifoomsee jira. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Buunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share like godhaa isiniin jenna. Akkasumas karaa Facebookaa fi Telegiraamaa Gullallee Miidiyaa Neetwoork follow join godhaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.